Kana namni bitatu barbaadu. Kana ilaaluun nan kaasa okke. Alli isaa dhala. Kana fakkaata. Hammaama kifilii tokko. Keessa isaatu isa agarsiisaa ture. Viidiyoo bahe. Keessa isaa kunoo kana fakkaata. Kun dekoora isaati. Kun siree hirriibati. Tun akkanumatti gorfaa hirriibarra. Shinti beetiin isaadha kunooti. Shinti beetiin isaa kunoo kun naanniga. Akkas fakkaata kifiliin guddaan kun saaloona waliin. Tuni bakka harkatti dhiqatanii. Kun maxbaxa diete maxbaxa laali. Maxbaxa jechuun akkuma isa biyya keessa jiraatanii san akka biyya arabaa san jechuudha. Gatii isaatu xiqqoo jabaa malee takkana gara mana kana bareedu maashaallah. Kun akkanatti tallaaja fi maxbaxa walumaan akkanatti ilaa kun ilaali. Maxbaxa isaa jechuudha. Kun hooshi isaati. Kun biyyatee kifilii lama. Ayyaanni kun barbaachisudha. Kifiliin hunda silaa tokko irraa hafe isin agarsiifne malee. Hayyee akkas agarsiifama. Alasaa akkanumatti alasaa agarsiisa. Kunoo karaan inni irra dhufu kana. Alaan ammoo kunoo kana inni alaan. Horii horsiisu horii aannanii qabu.